Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni caaliitu bakka jirtanitti nagaa waaqaas ni haa ta'u. Warreen chaanaala kootti faaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'a, warreen kaan like share comment gochuun dagatinaa isiniin jedha. Har'a waa tokko irratti mee dubbachuun barbaadannis maalidha? Yeroo baay'ee TikTok irratti gaaban viidiyoo hojjedhu waa'ee maatii, waa'ee jireenya koo duubaa wantoota akkasii nan dubbadha. Irra caalatti sanaadha dubbiin koo jechuudha. Isa irratti hundaa'ee garuu jechoonni namni baay'een naa barreessanii jiru. Achirratti nan dubbadha jechuuf baay'ee isaa dheeressee dubbachuu waan hin dandeenyeef karaa kana yoo hordoftoonni koo TikTok irra jirtan asirras ni jirtu jedhee waan yaaduuf asumaan deebii gabaabaa isinii kaa'uun barbaada. Nafaana tura. Mata dureen kan koosii maatii dhabuun hanqina miti kan jedhudha. Egaa yeroo baay'ee yeroon akkasitti dubbadhutti maatii dhabee gaafan jedhu ani maatii mara hin qabu jechuun kootii miti, galata rabbii nan qaba. Garuu sababa armeen koo umurii koo daa'imummaatti duuteef maatii koo lubbuun jiran kamirraa bilisa bahee qophaa kootiin guddadhe jechuu kooti. Obbolaan koorraa abbaa koorraa adda adda bahee umuriin koo baay'ee yeroo sana nama waggaa 6 waan akkasii waan hin ta'eef akkuma armeen koo duute gara magaalaan deeme magaalattiin guddachuu jalqabe. Garuu abbaa koo sin argu, obbolaa koo sin argu, jaalalli haadhas jaalalli abbaas jaalalli maatii waliinis dabarsan maal akka ta'e hin beeku. Kanuma namootaan ilaala malee kan koof keessatti hin arganne jechuudha. Kanaafan yeroo mara akkasitti dubbachuu barbaada. Garuu maatii dhabuun hanqina jedhee yaadu. Maaliif jettanii namni tokko Waaqayyo gaafa qaama isaa guutuu isaaf kennu waan hundumaa isaa guutee isaa kenneera, waan hundumaa hojjechuu danda'a, argachuu danda'a. Inni sun garuu hiree Rabbiiti. Hiree Rabbi nuu hire homaa gochuu hin dandeenyu waan ta'eef akka hanqinaatti ilaaluu hin qabne. Yeroo baay'ee ijoolleen haadhaaf abbaa hin qabne, maatii isaan gargaaran hin qabne akka qaamni isaanii tokko hir'ataatti, akka wanta tokko hojjetanii iddoo tokko qaqqabuu hin dandeenyetti, akka dadhabaatti, akka namaa gadiitti of ilaalu akkas ta'uu hin qabu. Namni haadhaaf abbaa qabaatee gargaarsa guddaa qabaatee sammuu isaa baay'ee yaaduu hin dandeenye kufee ni hafa. Warreen immoo otoo homtuu isaan bira hin jiraatin namni tokko kanas sii godhaaf hin jedhiniin warri tattaaffatanii hojjetanii bakka guddaa qaqqaban hedduu isaaniitu jira. Kanaafuu hanqina jedhee hin yaadu. Garuu maatii ofiirraa bilisa ba'anii guddachuun miidhaa hedduu ni qaba. Sanan beeka. Miidhaan inni qabu kana jedhamee ibsamu hedduu yeroo nama rakkisu jira. Maaliifin namni tokko maatii isaarraa bilisa bahee mana ormaa keessas haa ta'u mana firaa keessatti yeroo guddatu rakkinni garaagaraa, hacuuccaan garaagaraa isarra qaqqabuu danda'a. Inni akkuma jirutti ta'e akka qaama irraa tokkotti of ilaaluun garuu barbaachisaa miti akka kootti jechuudha. Abdii ofitti horuu qabna, of jabeessuu qabna malee anoo akkas gochuu hin danda'u, ani eenyu koon na bira jira, ani akkamittiin akkas ta'a wanti jedhamu sun keessatti jiraachuu hin qabu. Anis deddeebisee kanarratti yeroo baay'ee kanan dubbadhuuf fakkeenyaaf kanarraa nama guddoodha, nama jireenya mataa koo jiraatudha. Ofitti amanamummaa keessa koo jiruun, dandeettii keessa koo jiruun kan inni jiraadhu malee yookiin abbaa yookiin haadha yookiin obbolaan koo na gargaaranii miti. Takkaas na gargaara, namni na gargaaree hin beeku ofii kootiin alatti jechuudha. Gara fuulduras galata Rabbii ofiin gargaaree yaada. Garuu warreen nu gadi jiran, warreen nu jireenya akkanaa keessa jiran keessattuu yeroo baay'ee ni argina naannawaa baadiyyaa keessatti yeroo wanta akkanaa namarra qaqqabee ijoolleen abdii kutuu dafanii ani akkas ta'uu hin danda'u, ani bakka kana qaqqabuu hin danda'u, anoo abbaan koo obbolaan koo haati koo na bira hin jirtu, eenyutu akkas naa godha, akkamittan baradhe achi siqa, akkamittan hojjedhe achi siqa,
akkanaaf akka nama qaama hin qabnetti of yeroon ilaalan ni jira. Akkasitti of ilaaluu hin qabnu. Isaaniif fakkeenya ta'uu qabna nuti warri fuulduraa baane isaaniif fakkeenya ta'uu qabna. Wanta gaarii hojjannee yookiin wanta adda ta'e hojjannee mul'isnee otoo hin ta'in jabaannee ofii keenya of dhaabnee of dandeenye jiraachuun keenya iyyuu isaaniif fakkeenya guddaadha. Maaliif edaana qofaa miti kan maatii malee guddate, ana qofaa miti kan akkas ta'e carraan kun kan irra qaqqabana qofaa miti jedhanii keessa isaaniitti ofitti amanamummaa godhatu waan ta'eef nama laaletti namni jabaata. Namni nama gaariis laalee badaa godha, nama gaariis laalee immoo gaarii godha waan ta'eef isaan laalanii ni jabaatu waan ta'eef akka hanqinaatti of ilaaluu hin qabnu. Yeroo marayyuu ofitti amanamummaa jabina warroota kaaniin caalatti jabaannee of agarsiisuu dandeenya. Fakkeenya tokko yeroon barattuu turetti barattuu cimtuun ture, baay'ee cimtuu ture, barumsa baay'een danda'a. Barattoonni nafaana baratan ijoolleen abbaa qabeenyaa jiru turanii ijoolleen kun lamman lakkuudha isaanii har'allee barattootuma isaan FB koo jala jiru asumaanis dhaga'uu danda'u. Gaaffii akkanaa naa dhiyeessan. Ishee tokko naa dhiyeesse gaaffii kana caaltuu abbaan keenya abbaa qabeenyaati. Akkuma argitu kana kan uffannu hin beeknu, kan nyaannus hin beeknu. Mana barumsaa gaafa dhufnu konkolaataan dhufna, konkolaataan galla. Akkasumallee yeroo asii baane mana barumsa mootummaa baane kan dhuunfaatti maallaqaan baranna. Garuu sammuun keenya duwwaadha. Barumsa hin dandeenyu. Anas ta'e obbolaan keenya warreen nu hangafa jiran hundumti keenya barumsa hin dandeenyu. Akka fedhii abbaan keenya barbaadu sana ta'uuf hin dandeenye. Abbaan keenya barataa kutaa 12 ta'ee amma 12tti kan of barsiise ofii isaatiif baadiyyaa keessatti haadha abbaas hin qabu ture. Of barsiisee kutaa 12 irratti dhaabe. Kutaa 12 boodaadha kofaana wal baran. Haadha kofaana wantoota xixiqqoo mana of coodaa kurraa kaanii hojjetanii amma nu da'anitti illee sadarkaan hiyyeessa turan ni jira. Amma garuu qabeenya adda ta'e ni qabna. Abbaan keenya sababa sanaatiif kan ka'e barumsa isaa dhiise. Nuti immoo ilmaan isaa barannee bakka guddaa akka geenyuuf ni barbaada. Nuti garuu akka fedhii abbaa keenyaa sana ta'uuf hin dandeenye. Maal nuu fayya? Ati akkamitti cimte? Mana namaa keessaa mana fira keetii haa ta'u malee hojjattee yeroo mana barumsaa dhuftu ganama hojjattee yeroo galtes hojjattee akkamitti barumsi siif galuu danda'a jettee gaaffii kana na gaafatte. Anis egaa waargeetu bofalu kadhoowween jedheeni rabbiin waa meeqa nama miidhu tokko keessaa tokko nama dhaabuu danda'a jechuudha. Yoo karaa tokko nama miidhe karaa tokkoon waaqayyo walumaa galatti nama miidha jedhee yaadu garuu hanqina jiru keessatti jechuudha malee waaqayyo nama miidha jedhee dubbachuu hin danda'u. Kanaaf akkas ta'uu danda'a jedheen deebiseef. Anis illee gaa barumsa koo baay'eetti fufee fagaachuu baadhu sadarkaan man jirutti dhaabullee agan jiru sanatti hedduu cimtuu waan hin tureef gaaffii kana naa dhiyeessite mucayyoon kun. Amma isaa ta'u jireenya koo keessatti immoo jireenya sana booda jiran keessatti illee dadhabina wanti jedhu keessa kootti natti hin dhaga'amu. Abdii kutuu wanti jedhu na keessa kootti hin dhaga'amu. Yeroo hundumaa namoota ciccimoo nan ilaala. Eessaa ka'anii akka ciman illee nan ilaala. Deebisaati immoo yeroo hundumaa namoota lama sammuu koo keessa kaa'een hojjedha. Tokko nama dadhabaadha, tokko immoo nama hedduu cimaadha jechuudha. Isa dadhabaa sana akka isaan ta'u akka cimee hojjechuun qaba kibiluun ta'u jedheetanii. Isa immoo cimaa sana immoo akka isaan dirqama akka isaa ta'uudhaan qaba. Akka isaatti hojjechuudhaan qaba jedheetanii of amansiisee hojjedha. Kanaaf abdii kutuu wanti jedhu keessa kootti natti hin dhaga'amu. Maatii dhabee maatiin koo nan guddisne kanaaf an dadhabduudha. Kanaaf akkas jedhe gonkumaa keessa koof hin dhiphisu. Yeroo hundumayyuu gara fuulduraatti tarkaanfachuun barbaada. Bara jireenya koo keessatti wanti addatti akkan jabaadhu na taasisu immoo
jireenya keessatti namni hin beeku tokko jira. Namni kunis tarii ijoolleen magaalaa Tulluu Boolloo keessa jiraattan godina Shawaa Kibba Lixaa hin beektu jedhee yaada. Magaala sana keessatti namni yeroo hundumaa argu jira jechuudha. Namni sun maal inni naan jettan namummaa isaatiin nama guutudha. Garuu nama deemuu danda'u miti. Nama hiixatee mi'a achi kaa'e sana namaaf kennuu danda'u miti. Baay'ee harka isaallee akkas gochuun nama hedduutti ulfaatu. Rabbii maaf akeekte illee naan hin jedhin, harki isaa kun muluun naanna'aadha. Afaan isaa kun illee naanna'aadha. Baasee namatti hin dubbatu. Deemuudhaaf akkasuma hin danda'u. Garuu hojii adda ta'e hojjeta. Suuqiin inni qabu akka supermarkeetii biyya nama keessa jiru kana. Amma sana ganama mi'a sana akkasitti gadi baasa. Galgala akkasitti galcha. Yeroo namoonni mi'a barbaadan isaan hin dubbatu. Inni garuu deebii isaanitti deebisuu hin danda'u. Akkasumatti fuudhee lafa kaa'a. Maallaqa isaallee yeroo itti kennan warra hin gallee fakkeenya daa'imni wanta akkasii yoo jiraatan qalamni dabtaraan fuuldura isaa jira. Fuudhee fuuldura isaanitti katabaaf. Yeroo tokko akka tasaa meeshaa manaa sin gurguraa. Meeshaa mana keessaa jechuun wantoota akka teessoo, wanta akka xarapheezaa, wantoota akkasii sin gurguraa. Teessoon bitadhee naqe. Yoo naqu akkaataan mi'a isaa teessuma mi'a sanaatii fi ilaalcha qaama isaa yeroo ilaalu hedduu nama gaddisiisa. Mi'a sana hin bitanne deebi'een gale. Ammas guyyaa lammataa nan naqe. Mi'a sana bitachuu rakkadhee otoo hin ta'in akkaataan itti hojjetu ilaaluufan deddeebi'ee dhaqaa ture. Guyyoota 3 itti deddeebi'e. Ilaaleen guyyaa dhumaarraa waan hin birrii mararsiifadhe na se'etti ati guraageedhaa naan jedhe. Sababaan isaas kaa guraageen birrii waan jaalataniif baasuu diddee jedhee akkasitti yaadeet inni kan akkas naan jechuu danda'e. Ani garuu salaaluun dhaqaa akkamitti saaxinii kana ganama fuudhee ilaala kaa'e akkamitti fuudhee galche. Akkamitti teessoowwan kana baasee akkamitti deebisee galche inni jedhu hedduu gaafii natti ta'a. Akkamitti namoota wajjin dubbatee walii galuu danda'a, innoo dubbachuu hin danda'u, innoo deemuu hiixachuu illee hin danda'u, akkamitti wanti jedhu wayii hedduu sammuu koo keessatti natti dhaga'ama. Itoon itti deddeebi'u ammas garuu maaliin argee obboleessa akka isaatiin argee kun xiqqoo immoo sarraa adda kan ta'e inni kun immoo wiilchariidhaan deema gonkumattuu jechuudha. Innis akkuma isaa bakka biraatti akkasumatti wanta hojjetu wanta addaa qabu. Mucaa kana duuba isaan qorachuu jammare. Akkamitti akkana ta'uu danda'e? Dura akkas ta'ee kan inni hojjechaa ture listiroo xaragaa akka ture hin dhagaye. Hedduu na ajaa'iba. Gaafan isaa argu, gaafa waa'ee isaa yaadu gaa abdii kutuu wanti jedhu keessa kun jiru. Na keessattis hin mul'atu. Maaliifin ani nama guutuudha. Waan an barbaade argachuu hin danda'a. Iddoo garaa kootii qaqqabuu hin danda'a. Hanqinni tokko narra hin jiru. Hanqina hin qaba jedhee gonkumaa yaadu. Yeroo maraa jireenya keenya keessatti kan nuti hordofuu qabnu wantoota calaqqisoo osoo hin ta'in wantoota fakkeenyarraa argan gurraacha'anii kan jireenya keenyaaf barumsa nuuf ta'uu danda'an isaan akkasii hordofuu qabna. Kanaaf warreen maatii hin qabne, warreen maatiin keessanii hin guddisne, warreen gargaarsa hin qabne, ani gargaarsa hin qabu, ani akkasii jenneen gonkuma sammuu keenya miidhuu, gonkuma yaadda'uu hin qabne, of jabeessuu qabna, wal jabeessuu qabna. Iddoo namoota mariisisuu nu barbaachisutti mariisisuu qabna. Keessattuu warroonni akkasii oolmaa keenya bareechuu qabna. Dhala namaatiif egaa oolmaan isaa murteessaadha. Oolmaa gaarii yoo oolle bakka gaarii oolla, oolmaa badaa immoo yoo oolles bakkuma badaa oolla. Yeroo maraa namoota gurguddoo wajjin utoo oolle
namoonni umuriin isaanii nuuf fakkaanne yeroo baay'ee barumsa gaarii nuuf kennu. Namni tarii ati jaartidha, ati jaarsaa, namoota akkasii faana ooltaa nuun jechuu danda'u. Isaan garuu jireenya keenyaaf bu'uura nuu ta'u. Wanta baay'ee nu barsiisu, wanta kaleessa keessa dabarsan nu barsiisu. Yeroo baay'ee nuti fuula namaati ilaalla, uffannaa namaati ilaalla malee namoonni seenaa akkamii akka galmeessanii darban, akkamitti bakka sana akka qaqqaban hin beeknu. Namoonni muraasni immoo gadi baasaniis akkasitti nuuf himuu dhiisuu danda'u. Garuu nuti maal gochuu qabna? Namoota amalaan qabachuudhaan wantoota tokko tokko isaan irraa barachuu, isaanitti siquu qabna. Haala sanaatiin jireenya keenya jabeeffannee gara fuulduraatti tarkaanfachuu qabna. Yoo tokko mataarra nu hojjetee nu bira darbe hojjetamuuf hin qabnu. Isa bukkeetti qabnee jireenya keenya fuulduraatti warreen amilee nu cabsuudha deeman hedduutu jira. Isaaniif cabuu hin qabnu. Amilee keenya cimsachuu qabna. Cimnee mul'annee hojjannee isaanitti of agarsiisuu qabna. Yeroo tokko namoonni akkamitti ishiin kaate, akkamitti nu caalte, akkamitti nu caale, maaliif, eenyudhaan, eenyu ishii gargaareet, eenyu waa ishiidhaa godheet, yookiin immoo dhuguma ishiin akkas taati yookiin achi geessi akkanatti hojjettee argatti jedhanii amilee keenya gadambisuu namaa gaditti nu yaaduu danda'u. Isaan sana maal goona? Obsaaf kadhannaadhaan isaan bira darbina jechuudha. Gaafa ta'ee mul'ate namoonni sun ofuma isaaniitiif deebi'anii ofitti qaana'u. Maalifan akkas jedhe, maalifan akkas godhellee gaafti isaan jedhanu, gaafti isaan deebi'anii nu hawwanu dhufuu danda'a, jiraachuu danda'a. Jireenya keenya keessatti gawaa hedduun nu mudata. Tarkaanfii guyyaa guyyaa jireenya keenya keessatti nu mudatu keessatti nuti maal gochuu qabna? Ofitti amanamummaa qabaachuu qabna, of jabeessuu qabna, ofii keenyaaf dhaabbachuu qabna. Haala sanaatiin yoo tarkaanfanne yeroo marayyuu galma geenya. Wanti namaa gadi nu taasisu, wanti immoo hanqina nu keessatti uumu ni jira jedhee yaadu akka kootti. Gaafiin keessan akkasinii deebii abdiin qabaa, akkas waa irraa hubattanis abdiin qabaa. Galatoomaa, isiniin jaalladha.